Buleeso. Namni ulfaa'uu karoora qabdan keessattuu bakka meeqatti ilaalamtanii ulfa godhachuu dandeessan jedhamtan an ulfeessuudhaa qophiidha. Dhageessanii namni ulfaa'uu diddan ulfisinii taa'uu dide yoo jiraattan ulfeessuudhaa qophiidha. Dhaggeeffadhu Mubaarak dhaggeeffadhu miciyyoon Mubaarak musammaana ulfeesseettee booyaa akkana dachiin tuni namni obboleesso. Kun amma keessaan dhuftee bu'aa jira. Maaliif hidda maaliif uggurta maaliif bulloo? Maal nagartee? Maaliif bulloo kun? Obboleesso dhaggeeffadhu sittani masabboona si kabaja xiqqoo si kabaja qulqullootatti si lakkaa'u. Mucayyoon hin dhufte dhaggeeffadhu. Finfinneetti naa dawwa. Dhaga'uu dhufte moo haasa barbaadda sabboona? Yoo walii galleedhuma girrigirriitti kaasuuf jettanii. Itti fufi dhagaan jiru. An ittiin deemne. Laa dhaggeeffadhu Mubaarak. Narraa dhageessaa wanticha. Narraa dhageessaa waa'ee ulficha. Eenyutti deemu? Ayyee. Dhaggeeffadhu. Ayyee itti fufi. Finfinneen jiraan. Yeroon Turkiidhaa deebi'u jechuudha. Yeroon Turkiidhaa deebi'u miti. Turkiidhaa deebi'ee Dubaayin dhufee ji'a afur naamni ji'a ja'a naamni geera. Finfinneen jira mucayyooni naa bilbilte. Naa bilbiltee Mubaarak hedduu si jaalladhaa naan jette. Galatoomiin jedheeni. Si arguun barbaadaa naan jette. Ishee. Jennaani anoo biiziidhaa gara Dubaayin deemaa jiraan jedheeni. Jaallattee jibbitee akka na fuutuun barbaadaa jette. Fuuchuun danda'u kootaa fi xeeraan jedheeni. Ilmoo tokko sirraa argadha malee. Ilmoo tokko daa'ima tokko sirraa argachuu barbaade fedhii kootiin nama tokko iyyuu galchuu jette. Jennaan daa'imman koo akka jarri haadha qofaan guddatan hin barbaadu jedheen. Ilmoo sirraa argadha jeetiin isitti gaafate. Isiitu ilmoo erga iccitii baasii maleettanii waami yoo barbaadde waama. Jaalibsaa waama. Caalaa waamaa sheeritti godhaati. Ilmoo tokko sirraa argachuu qabaa naan jette. Jaalibsaa yaama hunda isaanii jaalibsaa fi mucayyoo. Waamaa jaalibsaatti ishee godhaa caalaatti ishee godhaa jennaani ilmoo tokko narraa argachuu barbaadda obboleettii koo ani fuuchuu hin danda'u. Jireenya yoo ta'e akka hin jirutti hin jira. Jennaan waan tokko sirraan barbaadu abbaan kootu qabeenya qaba. Sirraa ni kuma na godhattee na ulfeessitee addaan bahuun barbaadee jette. Haayaa erga akkas barbaadde toleen jedheni. Achumaan nama siin fiddeen beeku abbaa kooti Mubaarak na ulfeessite michiyyuu masaniitu na ulfeessite dhaggeeffadhu Mubaarak michiyyuu masanii na ulfeessite addaan bahuun barbaade ani sumarraa hin dhaluu barbaade siin jeessa kana ta'e Mubaarak musammaa ati nama guddaa dhaggeeffadhu akka asirgoon qabu. Dhaggeeffadhu. Fida. Booda sheeritti godhaa michiyyoo onnee waan jettu sanitti sheer godhaa hundi keessanuu. Fidani jennaan. Hunda keessanuu fida jaalibsaa sheeritti godhaa. Jennaan. Michiyyoon. Mana keessa ciifnee jirru. Shamarran dhaggeeffadhaa nama fachuun duratti dhaggeeffadhaa natti hin fachuu keessa hin barbaadu shamarran qoosiin malee jiraachuu hin danda'an. Jennaan footoo qullaa wayina kaafatte. Footoo qullaa amanee. Qullaa wayii isin immoo aboo Mubaarak michiyyoon. Eeyyee kilaasii kee footoo qullaa wayina kaafattee ofirraa qabdi jennaan innaan kan yeroo ga'eedhu natti ergite immoodhaan mesenjaraan maali kuniin jedheeni jennaan yoo bakka jirtutti nan fudhanne yoo ofitti nan fudhanne yoo na waliin hin jiraanne ummata Oromoottan gadi baasa jennaan ummata Oromoo dhiisin jedheen ummata addunyaatti gadi baasin jedheen achumaan biloo godhe ji'a meeqa woon ta'aa jirti nan guddifadhattee akka namaatti dhaaddattetti amma maaltu geema koo eeddee geema koo balleessuudha geema koo boori dhaggeeffadhu amma dubbanne maali bulloo goota maali bulloo goota mucaan amma keessi manne akkama koo eeddanii maaliif fidda na bulloo na godhe nan biloo kaan aboon geema kee kuban qabnu obboleessoo miskintittiin dhuftee obboleessoo booche miskintittiin booche Mubaarak wajji rafuu kee amante moo namanne wajji ilmoon teetti moo teetiin maali bulloo ta'uu danda'a koo ta'uu dhiisuu danda'a amma jallinaan natti dhufte waan ta'eef jallinaan dhufte katiiteeti koo ta'uu danda'a koo ta'uu dhiisuu danda'a. Booyaa shamarran sagalee tahaa dhaggeeffadhu. Koo ta'uu dhiisuu danda'a. Koo ta'uu dhiisuu danda'a. Ammas garagaltaa?
Mubaarak Musammaa dhaggeeffadhu. Laal. Koo Inni maal ta'uu miti akka yoo bitan ta'e, beekaa. laal, Mubaarak Abbaan walitti mucaa bu'uura guddaa. Keessaa obboleessoo miti yoo ta'e. Mere nawama intalatti kana bilookii Maa keessa. waliigalteen goone jenne. Qoy mere maal maqaan tiktokii si qayyarattee. Buloogii jaamas. Jaalibsaa irratti ishee Baaseera. godha. Wallaahi dhaggeeffatu Mubaarak. Dhaggeeffatu. Ajaan laal mitiyyoo tana garaa guuttee baatii meeqa garatti ilmoo ta'e deemtee bulloo godhu obboleessa ilmoo namaa bulloo godhuun obboleessa hin jiru. Wanni kanaan jirtu. Ati Obboleessa koo annama nan dhageenye haadha. akkanaan geemii si qabsiiftu dubartii Oromoo irratti obboleessa hin jiru. Naa amanitan. Fedhii isiitiin immoo maalii wantichi. Jaalibsaa geemis. La. Dhaggeeffadhu Mubaarak wal dhiisuuf hin teenyu. Mucayyoo fidaa. Geema fidaa keessa sababa dhiisa obboleessa. Lubbuu namaatiif jira. Mitiyyoo sharti godha ijoollee. Deemgodhaafi. Tunillee yeroo itti dawwale jaalibsaa. Mucattiin jala jirti sabboon galchaa jirti mucattiin Maal jala maqaasii maqaanii tiktokii si amma qayyarattee. Ergasii bareedduu mubaarak jedha. waan jaarsoo noo ምናምን waan jaarsoo Maal jaarsoo si'atti ol galchaa. yaa Lakkoofsa tokkotu mitiyyoo yoo ta'e jiraata. Abama si haa godhu jaartii Mubaarak. Akkamitti namni Bareedduu ergasii maqaasii bareedduu mubaarak addarraa jijjiiranii onnee jaarsoo jettee jijjiirattee tayyama kunooti. Ayyee. Uummanni dhaggeeffatu. Kunooti. ol seeddee kuno viidiyoo bareeddu mitiyyoo dhaggeeffadhu. Viidiyoo bareeddu. Waan reefu nuun jettees takka dhoo ishini. Caalaa nuuree dhufeera. Dhiifama wajjin. Dhaggeeffadhu. Jalaa gadi bu'aa. Mubaarak geemii isaatiif wajjin beeku. Geemii isaatiif wajjin Sabboonaan viidiyoon banadhu na beekaanis isan beeka viidiyoon banadhu waruu. Fuula dhoofadhu garaa qofas qabi garaa guddaa isaa. Dhaggeeffadhu. Fuula asii ol mul'atini garaa si uulu si guute ilmoo isaa san qofaas baas. Uummata Oromoo nama kuma sadii duratti. Kan obboleessa gara kan qabu jini beektan faamilii ni naareera fedhu nagataa darbu malee fedhu nagat darba malee mana isaati. Wallaahi Mubaarak isuma taayitiin ija duratti dhugaasitti maa jechuudha akka nama paarlamaa jirutti ittiin fuula keetii dhugaasiin. Wallaahi dhaggeeffadhu mana keetii tiiktookkeetii maafi haqa miskiina akkaan hin Dinni darbiin beektan riippoortii godhaa wallaahi riippoortii godha maara diina ta'u hin beeku. Koppiliin godha hiriyoonni koo jaalalleewwan koo obbolaan koo koppiliin gina godha ala siniin jedhe. Jadi itti fufi dubbachisa gaafadhaan akkamitti ol bartan jedhaa hin haasa'u. Onne viidiyoo baradhu akkuma sagalee keessanitti. Sabboonaan fuula kiyyaa kan harkan hin fadhu ilmoo sana kaatu danda'a inni. Fuula kee asii ol ta'e ilaala akkatti kaameeraa ofirraa qaqqabi garaa reefu sana irratti akkana taasisa ilaala akka kana garta akkana taasisa. Itti Mubaarak duraanuu wal shakaashaktanii itti kaameeraa asii ol haa dho'ifattu. Haa dubbattu hin jedheen. Mijiyyoo. Hin beekuyyuu. Hin beekuuni. Onne. Hin beekuuni. Jaalibsaa Hin beekus. yoo Hin beekus. Jaalibsaa Hin ulfeessines. Hin ulfeessines. Hin beekus. Daa'ima si taphaa. Jaalibsaa Akkas taana. Ijoolleen tuulamaa gaafa Mubaarak Musammaa gaafa 31 gaafa taphatu san ijoollee tuulamaa qofan isin jechaa jira. Yoo jala deemtanii too giiftii kennitan taap gootan lafeen Haacaaluu Hundeessaa lafeen Jeneraal Taaddasee Birruu lafeen gootota tuulamaa taffannifaman Finfinnee keessatti isin haa waraantu jecha. Mucaan Jookar jedhu suni akkaataa inni saba keenya itti arrabse jechoota addunyaa kanarra hin jirre fayyadamee to'echaa. Mubaarak ani silxeedha jedhe silxeedha fayyadamtu ilma Jeneraal Taaddasee Birruu jettanii too. Ani ilma gootati ilma Haacaaluuti sanyii Haacaaluuti jettanii too. Akkamitti silxeen isin gowwoomsite. Jookar yoo birrii argate faannoo gargaaraa bee. Faannoon sun immoo tuulama irratti nama fixaan jirtu. Mubaarak keessa naasa'anii ati Oromoo arrabsi ani Amaaraan arrabsaa akkasitti miira keessa galanii too giiftii nuu kennu jedhanii wal mari'atanii kana isin irratti hojjetu. Ijoollee tuulama sammuu keessan irratti hojjechaa jiru jechaadha. Ijoollee tuulama taate too yoo ati
Mubaarak jala deemte lafeenaa caaluun deessa carraanaa caaluun deessarra geessuun daa'ima kee maatii kee haadha kee obboleessa kee mataa keetirra haa ga'u jechaadha. Sanyii jeneraal Taaddasee Birruun jettu jechaadha kana booda. Sanyii Haacaaluun Hundeessaan jettu jechaadha kana booda. Silxeen akkamitti si hooggante? Haadha keen gargaartu tuulama keessatti haadha Oromoo meeqatu dhume? Meeqatu karaarra Finfinnee keessa ciisee kadhachaa jira? Silxeessi gowwoomsa waan hundaanuu. Si amma mucaan sanyiin jeneraal Taaddasee Birruu si sanyiin Haacaaluun Hundeessaa. Tuulama hoo jedhamu bee gootummaadhaan qofa beekama. Ekkamitti silxeessi gowwoomsiti. Waan isin hojjettan waan hin beekuuf jechaadha. Gara waasaapii isin ijaaree waan hin beekuuf jechaadha. Gaafa 31 ijoolleen tuulama tokko yoo isin jala galtanii giifti kennitaniif suuraa keessaniif waan hunda keessan dabarsinee daninnatitti kennina. Dirree xiyyaara keessa hin dabartanii akkuma paastara sanii achumatti qabamtu jechaadha. Waraanni kiyya kanarratti sirritti hojjedha. Hirmaadha gaafa sirritti irratti hojjedha.